بيها خان الرأي إجازة لنا أنا سنت عادي ما خلاص دي سي خلاص هو قبل أبو barakatu isinin jecha shama harka fuunee hordoftoota ibsaatu tanuma akkamuma ammaan dura quba qabdangaa Sabriinaa fi Asiyaa haadha manaa ibsaadhaa wallabbii isaaniitu jiru iddoo ilaallee walitti araarsuudhaaf dhufne mee hayyoo nu hayyaman taate walumaan laallaa gama manguddoo dhaayiba qiyyaa kana isin dabarsan takkasiiti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا channelota keenya jara lama wallolee jidduudha manguddummaa dhufne Asiyaa fi Sabriinaa asat akkaataa itti isaan walirra waliin jiranis walumaan gartanii kanaafuu takkasitti manguddummaa dhufne isaan isii quba hin qabne Sabriinaa isii quba hin qabne ulfii Araba irraa fuunee mana banne ammoo Asiyaa teenyaas akkas gootee diddirtee maal gootee saatima geessine as teenye. Egaa isaanis nu waan qabdu Sabriinaan ni si beekta tanuma akkanaati isaan kana walitti araarsuudhaaf as jirra guyyaa sangaa Sabriinaa isii lallabaa isaan asii biyyanii wal wajan aramee dhaga'uudhaan maaltu ta'anii yeroo isaan aramee dhufee nuti isii gidduudhaa hoonee Asiyaa karaa manaa kamaa hundeeni isin nu quban qabdu osoo isin nu quban qabne karaa manaa dhufnee immoo mana taa'u jira walumaan qalaallu taana isinin jaa kama Asiyaati dabarsee wadhaansa qabaatee Asiyaan akkamii Asiyaati akkanaati isinin jenna Sabrina meamne Sabrina ametin faye Sabrina Oi Hosele Gadi teisen taisin laman jiddu jiddu dubbanne jenne dhufne Anaatu siyaama Saat kam duftan Nunu yasi quban qabne akkasi dhufne Maal eenyusta Yooma sirreessanii fiddan Anya amma geessa jirinte. Oh yaa boo gaadhi. Kanaaf ni amtani. Dur jirti namni wal lolaate. Walumatti isin araarsinaa jenneetu mun osoo dhufnee hammeenya keessan kan isin jidduu deemu kana fixuudhaaf arraas taa'u jirra. Hayyee. Akkasitti isii kana yeroo hedduu miidhaa gurguddoo irratti jirti namni wal lolaatanuma isin jidduu fixuudhaaf dhufnee akka manguddummaa takkatti akka aadaa Oromootti isin jidduudhaaf fixuudhaaf bakka sana qubanne. Akkasitti kabajamaa manasii ibsaanis haakima geeffanne akkasitti dubbii tana isin jidduu fixuudhaaf dhufnee as teenye akkam jettaa Sabriyyee? Ta dubbiin teenya dubbii dhumaatii miti. Dubbiin teenya dubbii dhumaatii miti. Hanga nafseen namaa takka baatutti dubbiin teenya dhumtu. Dubbiin teenya hoggaa nafseen namaa baate booda manguddoo bira qottee yaada isinii galee dubbii sana dubbii manguddoon fixuu dandeessuu miti. Isin eenyutu faangumaan arabatti mushaafala nuti mana keessa goone sana gaan isii diddiree isin ijjitee araba nutti dhufee aangaan sagalee lumuutti irra kaayee gabbee arabattiin dubbadha jeetti isin aduu baay'ee fitanii akkuma geessitane. Isin tun karaa kaaniinis jaartii obboleessa keetiitti dhugaadha. Atiis akka aarteen aara san fixattee nuuf akka qabbanuutuuf araara isin gidduu buufna jennee dhufne. Akkasitti ibsaanis kasilaa jechuun isiin akka malee gootes fayyee jira. Isii tanaa walis araarsuuf akka manguddummaa takka dhufne dabalaatu jira. Akkasumatti maaliif osoo nii fi gosa osoo bakka san lubbuu gosan osoo hin geenye namni arrabaa fi ilkeenis walumadha. Isaanis jaarsaa fi jaartiidha. Sababa obboleessa keetiitti jetteetii haadha ilmaan adda taatuuf is ajjeesuu hin barbaadini ilmaan san booda yoo haliyyoomanis eenyu yoo yaaddisan suma yaaddisan waan ta'eefu saniifuu haadha ilmaan keessanii waan taateef isiin bakka isinirraa dheetu qabdu isaan lameenis arrabaa fi ilkee waan ta'aniif bakka adda dhaqan hin qabanii osoo lubbuun hin baane araara keessan barbaannaa isin jaallatanii akka nama tokkootti takkanaati. Akkasitti siif obboleessi kee asadilleen harka nu darbitanii nu diddanii ati irraa alhamdulillah rabbil aalamiin akka isaa sila isin jidduu jiraa barra jennee dhufnee harkaas nun darbine
sabri yenna yoo dette dhufte tanaafu Asadillee si jiranii nama si jiranii. inni isa hotel duran gara Obboleessa kee ammaanuu ammaan tana ibsaa hin biraan taa'aa ture isaalleetti maddiisetti nisnaan mana kanaas dhufe san waan taateef dubbiin tanya dubbii dhumaatii miti. Tamam isuma taraa eenyu fuudhaa kama geessaa isiniin jedhu. Allubbuun haa keessaa baatu fi ganaan isii qaqqalaafin ta'a malee haafuma isin fitanii keessan qubaan qabaan ogaan deemee mana jirtu biroo isa kutan. Takka jidduutti qaqqaloon namni akkanatti kan qaramuuf miti. Isiin tun jaartii obboleessa keetiiti. Karaa kaaniin ilmaan isinii qabdi, ilmaan siin adaadaa iyyuu qabdi. Tanaafuu ilmaan saniif yaaddee isii tanaan akka walitti araaramtu isin jidduu akka manguddummaan akka dubbachuu dhufne jechuudha. Na dhagaye obboleessa kiyya dubbiin tanya dubbii dhumaatii miti. Asiyaa akka isiin gaafa obboleessa kiyya namatti bittee sababa shiishaatiin ajjeesuu geesse san badagaan lubbumarra bumaatu dunyaa irra toltee ibsaa bishaan dhuyde jee malee silaa akka isiin namatti ergitan obboleessa kiyya silaa irra dunyaa irra ni jiraata alhamdulillah naa jiraate. Laakiin isiin san abbaa ilmaan kiyyaatii maa ijaadee tinan dhiiroo akkamiin godha jaan ayyaatu jiru innaawa isin obboleessa kiyya bira qottee ifiifoo takkaan fejjechaa hajaan san agarteemi silaa nablee san akkasii garagalee ofirraa qabuu baadde silaa irraa tananis duneera taa'ee biddeen nyaatu silaa qabriin jira tamaam maal jetanaan yaadee isin yaaduu dhabdeen an yaadee agarteemi yoo namaa tarisii tana waan takka godhe obboleessa kiyya kun obboleessa kun jiruun ittiin toltu ilmaan adaata ta'uuf sanis gaa sabriinaa ta'aa adaata nyaatummaa ta'e jeessan anjaanii jeeti sii galee ammoo ilmaan isin nuuf qabdu adaadanaan jechuun isin duutus jiraattus adaadanaan jechuun dhiisan sii galee san waan taateef annamtitti tanan gumaan isii ajjeesuu agarteemi ammallee agaraan na qabbanaa'us tuqqotti naaftee jirti maatutti si hafee yoonaan jette isii ajjeesuu fa'aa taatu agarteemi taa'ee akkasii fudhama nyaadha ammaas tun intatti sheexaana isin galee nama amanamuu miti ammaa yaara ayyoon nu jidduu fixanis boortuma deebite illee oromoo na keetti dhageessee harkaan na bare doolu sossawaa si galee dubbilleen teeti ilmaan adaadaa siin jiru kun akka hiyya taamoyne hiyya taaman ilmaan keenya anni laafaan malee dhaayoon taa'es adaadaa hedduu qaba si galee biyya tanaan qabne malee ilmaan keenya adaadaa hedduu qaba haati teenya ni jirti ni guddifti aadiidha si galee ibsaan keenya immoo nuuf jira boruta biraa nuuf fuudha. Sabri dubbii namni siin jiru. Amma kana ta'e tolitu obboleessaas ni qabna dhagaa obboleessaas ni qaba. Si galee ibsaan irraa dhukkubu samma naa wayyaa jira obboleessa alhamdulillah naa fayyee jira obboleessaas waan hin qabuuf obboleessa yaa sodaanis ni jira waan ta'eef akkasii maaliif ani tun mirga haqiyaa isaatiin qaba hamataa kiyyaa obboleessa kiyyaas dhufe obboleessa kiyyaa wajjin obboleessa kiyyaas waan jiru waliin laalla. Saniifi obboleessa kee wajjinis ni haasoyna ganaadha haasoyna nuti dubbiin tun akka hin ammaanne isin jidduu fixuudhaaf isin dubbiin teenya ammattee jirti isinis amma bakka obboleeyyan rabbii jidduudha haasawa fixuudhaaf nutis karaa rabbi sawaba dalagnee dhufne ever sawaba dalagachuutti anta tanaa asiyaa yoo ajjeesis lennoo akkasi gara gaftee gisee qasee bilee sanna soo gudeem tanaa akkasi firraa qabi malee silaanis irra du'eetiin jira rabbiin lubbuu tiyya baasuuf jecha rabbiillee irraa na gaafatu yoo naga taate saa didii sakkittanaan qabaate harraa naga taatu ganda gadi sanis ni galee saniifaan isi ajjeesu malee qabbana takkaas hin qabu. Ganda gadiiti waan isin gahee dalagaa rabbiitiin seenuu. Anda Asiaan baanattu namtitti mujireetitti haadha turaati shiishaatu na dhagaye obboleessa namtitti haati shiishaatu namtitti gara akkana yoo harka dhiina na danfa akkana dhiina hoon fur akka dhiina hoon na danfa daratu matana yoo arke amma akka fikitti habajaatee sanii habajaatee sanii akka nu kabajaa rabbi si habaju shaytaana isin jidduu deddeemu kana rabbiin ibiddatti naqee isin jidduu haa oofu bishaan isin naquu intala sabban intala kana yoo kana dhiinni hunda danfaa isin ijaatu baakanis laammallee olkee ansi talakee nyaadhee kan qaba isin jechaadha habajaatee sanii isin gidduutti deebinee gammota kana walitti araarsuu kanneen deemnee akkasuma tana asadollee sidaanuu yaadne asadol lakkoofsaan ni qabda lakkoofsaan yoo manuma kaan jira mabballeessa kee bira ibsaa bira jira ibsaa bira jira ibsaa bira jira ibsa illee barreeffoo irra maqeetiin wayyaadha
فيا الحمد لله رب العزة صبري دبيتنا إسني دفن نامي أسدين تهبل دقيقة أكيد دبيت الفيلم قرات أسد 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 Sunu sami. Asad. Kan nagpitin fit. Oh मैं उनको तक Sabrina दाता दुब्बी जिद्दू आसो जिरा दुब्बी सब कितने दी आका दुब्बी सुंदर तुफ सिया laaf mati singi tula na ole Laatu dubine dubine. la Laatu isne nyama ke isne kono wanjala kabda isne kono. Isne kono wanjala kabda. Nyutu. सिया नमो Aku mage sasin je aku mage sasin je. أو بليتين تيجي Nyutu tak. Rumah liga tu boleh kamna. Tapi orang bersih kan boleh. جواب ولا نيفي Satu malah kita bakda. Saya nama dokter tiap keada Tidak tidak. Isi nama jutu asia kita. Alhamdulillah sinu manu gula to ada memang kayaknya di sini tulis Karena istri dari itu enggak betul. karena rada itu suanggap akasih tilalle ke Boleh sekali sih sam fayye jira. wajah alhamdulillah Yang mufurmani sih tanah izah berami dalam itu asal tu. bisa berami Izah berami dalam itu. ini rati wallahi dia Nimi dabde ta satu asado. Wallahi wana ni. Mami dabde Jadi tu sama gati. berama karuma tugasan benar itu biar karuma tugas dua nama deh. Bisu badan itu guduma bifa. wallahi Bisu tu bereda. Selana nama mide. Si. nasibin nama tu itu tanatu sila rabbi base alhamdulillah mai Alhamdulillah. lalle tu mai sinu ma manguduma tunu gala to ma itu nu itu fitamme Mami itu kita na asado. rakat deh Dubine dubilom tu kita asado. Mami itu kita. Sabrina ada jadi sime Bila rahal bila no inka bano chitri ta. Kapal tu juga dubine la rapat. Tanapi sana jesu kabare. Shan tinura. Sintrani akasiti lantani boy sinumanu menu itu fitam akasiti Manu. Sabrina ada nyadillen wa mangudon nunget furado La wani furata kana jut. Isan kana me an isan kana rau gafin ka. Isanu noran su fani men isan makana rau gafin ka. Gafe kam kabdana je. meta kam gadda Gafin an kabo hanga aramne an wani sagale yo jechura video bana kamera bana me jitso wani lumutra khay gabbe mali jechada. Araba kasete an tumitana isi tume isi dire yesi isi ite chara aramne imarat ani nut fe mokam nut fani saba san fani la doni mshahla bana intan gabbe hanga se tula bana kol finu nar ka jirti duran haguman an gabbe het angan araba dubadutti mal tuma isan kana ko fuda ulatan imbasa ha mage safi da ma tuje hayye ha mage san yo mali mana hatti si debsan ha mas inta tum mana khijanna debitani inta tum amma sabere sai hana yaran takani bidana ja amma basen takana khudran suqar ta dajiyon gabbe hay si tanajje sai si tan ha isa khana khati ala fa oytu fi mo takai no khmir dat dagame ada daqela fatantala nas kana godeti mana khana dufte bereti ya kana gotan debsan guba qaba akkana goota jechuudhaafi moo maal jechuudhaafi? san La man san jechu som tayi. Naaw maal dhuftan? Hottu Maal dhuftan? Dhaari meesa dhufee nyaati. Adda baleessan waa fuudhee dhibee akka illee hillatu yoo tokko qofa laltaa maal baleessummaan akkanaa tuudhamti. Baleessuu kutaa jetti soqaba jetti bilantee garagoo jira. Baleessuu eebsaan akkana ta'e kun si mararu. ummatumma makka fi khanaaw Sabrina waktu isi dalam minda butuh orang kau kita dari isi. Miidhaan guddoo takka. Minda butuh. Amma isi tu madara kan dia ye adi isi dosa na. Akan mesti fesana no itu. Aram isi. Akkuma beekaa keessatti baleessuu jenaawu jaay maashaallah baleessuu jeesanii mararu moo isumaa isin marara. Numara obbolesi ke obbolesi kenya. Ini sobelesa kanya, sini sobelesa kanya. Obbolesi kenya. Magatai ka. Gatai tinu khabad. Saan kattaa dubbii keessattuu normaa kutaa dubbii biraan qabdanii qajara dhaasoo biraan qabdanii. ni fitna itu anu Obboleessa inni dhaasoo biraan qaba nama guddoo fi jinni beeku amma guddoo fi jinni beeku haasoo biraan qabaachuu baannaan yeroo qabu obboleessa haatanii irraa yoo yookaan mana isinita deemu. akka nu itu fitna Mana nu diftan deemu ni Sabrina jalan bisa kabaju ni khabad. Diftan tis owo abdati owo sike. Ame gatai. Namtittii sana yoo mana arge dhiigaan na danfaa dhiiga kanaaf forfaa. La bas nuji asik apa nama dinis dan. raafalti mun haasi olme Wah, si orang dia ye minda tanah jikam gua berbagi dengan obbolesi kenya nu sini marati. chutu Eenyu tira kataan tokko. La mau berada. Suutuu maan tira kataan. Malee nyaata hedduu kutuu nyaata.
Duudaa mume waan tira kan takka. Ilmoo obboleessa keetiitiif maal Obboleeyyan kee Ilmoo obboleessa ijoollee haadha adaadhaa keessa dhufan qofa. adaadhaa Haala jechuun adaadhaan jechuun turuun tura malee ilmaan baanis. Duuti jambaa suufe. Abartee ijaasuma qabatti ijoollee. Eenyu haa qabatanii aadiidha. Akka haatee maatullee beektaa haadhaa fi bishaan Haasa biraa kan ta'e barreessaa yaadhaa fi jinni kan nama gaasaa waadhaa dantaa isiidhaati kan tutti tana moo. Laala asuma kan isaa itti terra naakkan barreessaa yaraas narraas hin deebine sirraas boro. Tamaam ati kan sin jeesu teessi duruu narkee jira. Sawwaan taateef amma daranaa yoo araaraan finnees intalli wooma murteeffattee uummata kana bira uummata nama hama geessinaan waliin nu araarsaa itti malee waan murteeffattee tatti mujurimtittee tobbeessa yakkana gootee tobbeessa yaa kan jireenya inni fanaa deemtu maatu si dhagaamaati an waatee baratis naftu. Waan fidduu Laaboo isiinis lubbuun dhumnaan maal? Lubbuun dhumnaan maal? Haala raayaa Akkasii. haala raayaa Lubbuun dhumnaan maal? haa. Dhumatti feete malee hammeenya biraatiif hin deemtu sassabirii ta'e jennu. Haala raayaa usaanirraa kabajaaf jinni. خبجمان ما تنادي به خبجاب جني به خان الرياء إجازة لنا أنا سنرد أديهم ما خلاص دي خلاص. Sabi mo, ako kami. Abo.